akkanii odeeffannoo qabutti sababuma hojii wangeelaatiif kanaaf rasaasii isinitti dhuka'ee akka ture odeeffannoon qabame. Odeeffannoon kun hammam dhugaadha? Seenaan sun akkam ture? Mee isa kanarraa nu kaasa. Seenaan isaa calqabni isaa shiftaa bitaa. Eenyuti shiftaa immoo bitaa? Luboota Ortodoksiitii fi qaallota. Shiftaa bitanii karaa mana kootii ka'ee gara waldaa yaayyaa haroo amma jiru kanatti deemuudhaaf sa'aatii 2 fixee itti meera. Inni kun immoo gammoojjii keessa, lafa boolla keessa, lafa namatti hin tolle keessa, lafa rakkisaa keessa deemee achi ga'a. Innaa maal godhanii shiftaa bitanii achi ciibsan. Ciibsaa bitanii achi ciibsanii ajjeesuudhaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u ani kadhadheen ba'a. Yeroo hundumaayyuu gaan karaa kana deemu akkanatti gaadan beekaa, akkanatti malan beekaa, garuu dursee sirriitti kadhadheen Waaqayyotti dabarsee of laadhee karaa koo deema. Homaayyuu nargu. Gaafa kana garuu ani nagarre shiftaa bitamee ciisu. Isaantu odeeffate. Odoo eeggannuu oduma ija keenya laallu nutti dagame ta'uun oolu dawwoofnee bira dabarsinee. Jedhanii haasa'an. Isaantu haasa'e. Ani kana gaafa naga'u hin sobdiin jedhe. Hin sobanii. Amma maal godhan bitame horiidhaan yan bitaman. Achi ciisanii tooyi akkamittiin na bira dabarsu hin sobanii hin jedhe. Rasaasichi achitti miti. Odoo karaa deemu. Konkolaataadhaani. Karaan odoon deemu loltuun badhaasa dilgaasaa barbaadu karaa yaayyaa gullaleetiin deemu karaatti ol dhufe. Komaandoo kana gajjalaatti. As magaalaa Fiichee. Magaalaa Fiichee komaandoo gajjalaatti dhufee konkolaataan ittiin deemu san dhaabsise. Naa dhaabedheen. Hayi makiinaan koo guutuudha hin jedhu konkolaataan koo guutuudha kan jedhu dhiisee bira darbe. Loltichi maal godhaa? 30 isaa xiyitii 30. Dhukaase. Xiyitii 30 suni buuphaa fe'ee jira. Loonchiina makiina loonchiina jedhamu kana gubbaarratti waan buuphaa achi keessatti hurreessee xiyitii 2 duwwaatu makiina keessa ol gale. Ishiin maal gooti? As keessa kootii koo kana keessa akkanatti gadi jedheetuma yaaduma kiyyaan gadi jedhee boorsaa akkanatti harkatti qabadhee akkanatti gadi jedhee amma karaa kanaan seenet kootii kana gubbaarran kootii fixee shamiza fixee ishii tana qofa. Sarratti tanaan madaan hin jedheen tanaan kennu maqaa baasee fi innaa akkasittan oolee namni tokko na duukaa du'e. Xiyitii 2 seenis hin jenne tokko na duukaa du'e. Ishiin xiyyatuun kana keessa baatee raawwattee tudumaa waan tokko muumin raddaatii immoo garaa seente. Hin duune garuu anna duubaa suni nama hojjetaa mootummaati hin du'e. Maalan jedhe gaammaanii hani yaayyaa haroo san gaafa san dhugoomse. Edaa gooftaa ati ibidda keessaa nama baastaa jennee kan lallabnu dhugaadhaa bakka si dhugoomseera kan yaayyaa haroo sanii hin sobanii nan jedhe sun dhuguma ta'uu hundi dhuguma hin jedhee. Kun immoo gooftaan koo waaqni koo ittiin dhugaa bahe kootii sallaalitan akkanatti kootii suufii akkuma jirutti tarsaasee xiyitiin shamizii adii asirraa tarsaaseeti isan qabadhee to'i gabaa seenee hinooti gooftaan akkasitti nama oolchaan ilaalaa pheenxee kana immoo namootaaf dhugaa bahe ammoo
duratti isaan qate ammoo seentiidhaan tarsaasee raawwateeti. Ammoo xiitiidha. Xiitiidha jedha. Ajaa'iba. Garuu ani dhugaa beera gooftadhaaf akka nama oolchu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee gara gaaffii itti aanutan darba. Egaan isin Salaale keessatti hojii wangeelaa erga tajaajilatti waamamtanis hojii bal'aa akka hojjettaniittan odeeffannoo nan qabaa. Keessattuu hojii lubummaatiinis waldooti adda addaa hojjechaa turtaniittu. Gara hojii hooggansaatti isin fidaatii sabakaa Salaalee hoogganaa turtaniittu. Sabakaa Salaalee irra hoggaa meeqaaf hooggantanii? Hojii yeroo sana hojjetamaa turan irraa waa'ee yaadattan irraa nuu kaasaatii yeroo sana haalli ture maal fakkaata? Jijjiiramni ture maal fakkaata? Babal'inni wangeelaa Salaalee keessatti ture maal fakkaata? Bara meeqa dhammuudha kan isin sabakaa sana hoogganaa ture? Sabakaa kana hoogganaa ture 82tti kan hundaa'e sabakaan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1982. Ani kanan soorama ba'e bara 2003. Kan soorama baatan. Kan soorama ba'e. Bara 2003. እና kanani hojjedhe yaa'u ani tokkoffaa waldaa Yayyaarooti. Waldaan Waaqayyoon na gargaaree bu'uureessee waldaa ijaarsisee qoramsaan hundumaa keessa saba Waaqayyoo wajjiniin harka wal qabannee kan dabarre hamma 2023 sadiitti 2003 isaas immoo sabakaa keessaa waldoota Salaalee keessa jiran guutummaa isaanii sabakaatti jijjiiramanii waldaa warra jaarsoo keessa jiran kuyyuu keessa kan jiran akka waldaa naannoo Salaalee keessa naannoo Fiichee keessa jiran isaan kana hundumaayyuu hoogganummaadhaan barreessummaadhaa fi geggeessummaadhaan itti gaafatamummaadhaan geggeessaan ture. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaan bara gaggeessaa turtanitti ani akkan odeeffannoo qabutti erguma as gara magaalaa Fiichee dhuftanillee egaan akka duratti kaasaa turtan naannoo kanarra namni kiristaanni baay'ee waan hin turreef namni Kristinaa maqaa dhaatee dhufu hundumtuu mana keessan akka qubatu. Mana kana keessan kana keessa waan qabdan aftanii namni 30 namni 40 yoo dhufe waan qabdan kennitanii fi kiristaanni gara magaalaa kanaa gaafa dhufu gara lafa kanaa gaafa dhufu da'oo ta'aa fi akka turtan odeeffannoo bal'aan qaba. Itti dabaluudhaan mee tariyyoon odeeffannoo qulqulluu qabaachuudhaallee baadhee mana ofii qabdan waldaadhaaf kennitanii keessa akka baataniittan odeeffannoo qaba. Meesha kana irraatii waan gabaabaa nuu kaasaatii gara gaaffii itti aanutti darba. Manni isin qabdan sun man keessan waldaa Masa Yayyaaroo jennu kana immoo kan biraadha. Mana qabdan dhiiftanii wangeelaaf dhiistanii akka keessaa baatan. Immoo akkan odeeffadhetti mi'aa fi haadha warraa keessan qofa fudhattanii akka baatan mana achumatti dhiistanii fi akka deemtan odeeffannoo qaba. Meesha kanarraa nuu kaasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuyi kan Waaqayyooti. Hannu qabnu sun hundumtuu kan Waaqayyooti. Waldaa Yayyaarootti utuman hojjechaatii jiru ari'atama kana booddee waldaa magaalaa Aliidoortan gale. Aliidoortan galee Aliidoorattis immoo Waaqayyo hojii naa kennee hojii nan calqabe. Eessattan calqabe manuma koo keessattan calqabe. Mana koo keessatti calqabee mana koo keessatti calqabnaan konfiraansii goonee halkan gaaf tokko ililleedhaan faarfannaadhaan magaalaa san sochoosne bariituma ari'atamni ka'e. Isa Yayyaarootti gochaa ture fidee dhufee miti qe'ee keenyatti kan jedhanii ka'anii lola kaasanii lolli sun immoo gargaarsuma Waaqayyootiin hin cabee ajjeechadhaaf baay'ee isaanis malanii ho'aan faranjii dide Habashaa goonaa fi
namoonni jedhaniin turaniiru. Jechuun dhoskaatti oduma homaan beekin waa goonaa kan jedhu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoon dabarsee nuun kennine. Haroottis dabarsamnee hin kennamne. Alii Doorottis immoo dabarsamnee hin kennamne. Hojiitu baay'achaatii dhufe malee. Alii Doorotti kana yaadadhu keessa haala ittiin namni fayyaati ture tokko namni dhufee balbala koo rorrukute narratti ganama. Nama rorrukuteeti Alii Dooroo keessa baadiyyaadhaa dhufe. Hojiidhaaf qaba Waaqayyo nama san fidee dhufe. Hojii qabu hojii mataa isaati. Waaqayyoon hojjeta. Fidee dhufeeti maal taate nama ni balbala jala saaqee simbiran dhufeedha. Maal gochuu dhufte na biran jedhee akka sin taatan kanan ta'aafanii jedhe. Maal taane kanaan wennaan maqaa isuman ta'aafanii waanuma sin taatan jedhe. Akka sin taatan hin ta'a. Kootu manatti galin jedheeni manatti galchee wangeela dhugaa bahee fi inni haadha manaatti jala dhukkubsataa haadha manaa fidee dhufee haati manaa isaa fayyitee amma waldaan suni ani mana kiyyan kenne malee magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti nama akkas jedhee dhufe kanatu lafa awwaalaas isin mana kennitanii lafa waldaa ijaaramus isin mana kennitanii inni immoo lafa awwaalaa waldumatu achi ture dura ergana deeme booddee ergana ni ka'ee ana sabakaatu na waamee tan fiichatti gale manni inuma ture itti waaqeffadhaa hin jedheen manichatti waaqeffatu garuu gaafa tokkoffaa baadiyyaadhaa dhufa waan ta'eef xinnoo fageenya qabaa lammaffaas immoo iyyuu iddoo awwaalatiifis immoo lafa mijataa nama santu kennaa inni mana kenneefi mana lafa kenneefi mana awwaalaas iddoo waaqeffannaas kenneef bal'inaan akka isaanii ta'uun ani gaafa achii ka'u mana guutummaan dhiisneefi lafan kenneef. Irraa kaafadheeni sarviisii addanatti ijaaree isin immoo iyyuu mana itti ijaaradhaa. Laftuyyuu garuu gatii baay'ee baasaa. Amma laficharra waldaatu jira jechuudha. Amma laficharra mana soosanirra bakkuma itti jilbiiffadhee kadhachaa ture sanitti waldaan ijaaramee waldaa ijaarratanii ani lafa kenneefi itti fayyadamu. Mee egaan seenaa jireenya keessanirraa kan ergaa haasofne amma gara keenyatti isin fidaa. Egaan dhugaa dubbachuuf isinis baay'ee isaa quba qabdu iddoo kanattis gatii gurguddaa baasaa turtaniittu. Babal'ina hojii wangeelaa yeroo ammaa kana Salaalee fi naannoo ishee keessatti hojjetamaa jiruuf waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Fiichee Salaalee hojii guddaa hojjechaa jirti. Waan bal'aasaa aniif isin keessa jirra hin beekna. Waan xiqqoo waa'ee waldaa sanaa beekuu barbaanna. Nurra isintu beeka waan ta'eedhaaf namoonni biroon illee akka beekan waan barbaannuudhaaf waa'ee waldaa Makaana Yesuus Fiichee Salaalee maal beektu? Haalli ture akkam ture? Gara waldaa sanaa akkamitti dhuftan isin? Waan jedhurraati waan gaggabaabaa nu kaasaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee gaariidha. Waldaan Fiichee Salaalee Makaana Yesuus yaa'u bu'uurri ishii asuma Fiichee magaalaa gudditti waldaa gudditti Makaana Yesuus keessa warra jiranidha. Isaantu bal'inaan hojii hojjetee gara waldaatti akka ceetu iddoo lallabaa asii turan. Iddoo lallabaa kanatu mana namaatitti mana adda baqqalachii fi mana boggaaletti calqaban nama 36 ta'aniiti kanasii ganna nutti hin tolle xinnoo ishee addaan hiituudha fagoodha walirraa hiituudha jedhanii iddoo lallabaa taanee baanee jedhanii iyyatanii yeroo kana ani barreessa sabakaati. Gumaacha isaa keessan jira. Akka isaanii dhuguma rakkoo qabu murtoo isaa keessatti dhuguma rakkoo qabu itti fagaataa bal'achuu wangeelatiifis immoo iyyuu hin ta'a haa deemanii jennee murteessinee gara sanitti darban. Achitti darbanii jennaan immoo ispoonsara barbaaduuf itti kaane. Ani fi obboleessi koo wajjin hojjechaati kan jirre Zagayyee Ambisaa nama jedhamutu jira. Isaa wajjiniini ispoonsara nama Qees Wiilii Kaalambaa jedhamu nama Jarman gargaarsa gaafanne. Jarri kuni rakkataniiru amma baay'achaa dhufanii iddoo lallabaa manatti calqabanii garuu laftitti dhiphachaa jira. Kanaaf maaloo meenuu gargaaraa jenneeni isaan gara 50,000 qarshii Itoophiyaa nuuf kennanii. Yeroo sanatti qarshiin sun guddaadha. Qarshiin sun guddaadha.
hamma kana ofixe waan natti fakkaatu mana binnee shimoggee gadaantu jirtu. Iddoo kompaanshinii nama jiru kana mudda jiru san 36,000 kan bitamiyyuu. Kun waan kaan teessoo maal ittiin bitamuu dida malee isaan 50,000 nuu kennanii 36,000 mana kireeffatamee tooyii keessa turanii minannis kun kiraan achi keessa turan. Amma nuti gurgureennaan namtichi xinnoo ishii gatii nutti mi'eessee dhiisnee turreeyyuudha. Namtichi nama beekadha, nama waa'ee waldaas beeku. Maalluun jedhaa ani maaloo lafa kana gurguruufan deema hoobittan isin bitaa attamitti manni itti kennaa qulqulluu fudhattanii dhugiitii daadhii jedhe malee mana daadhii gochuuf kiraana gaafachaa jiranii. Dotti isin irbaata qulqulluu fudhattan? Eeyyee. Akkamittiin mana daadhii ta'ee gurgurama? Akkamittiin mana daadhii ta'ee gurgurama lakkiin jedhanii isuma walii gallee jechi isaa sunis nu tuqee lafa san binnee fi lafti suni dabareedhumaan deemaa ture achittis babal'achaa ture waaqayyoon gargaaree gaa bal'ina hamma naga'u kanaan hamma gamoon kun ijaaramutti ga'ee waaqayyoon ijoollee ogeeyyota godhe. Ijoollota ogeeyyota godhe. Baay'een isaanii ijoollota akkuma beekamu luboonni, faarfattoonni, jaarsoliin, geggeessitoonni waldaasanii baay'een isaanii dargaggoota. Haa ta'u malee dargaggoota hojii akkanaa kana keessatti yeroo baay'ee hin argitu. Waaqayyoon isaan gargaaree hojii babal'aa hojjechaa jiraachuu isaaniitti hamman dhaqee achitti tajaajiluuttis immoo kadhachuu isaanii hin arga yeroo baay'ee. Hin kadhatu. Ibiddi kadhannaa kun akka hin dhaamneedhaan lallabee ba'a. Keessumattuu iyyuu maalan jedhaan yeroo baay'ee ibiddi kadhataatii fi ibiddi jaalalaa kun asitti boba'aatii jira waan ta'eef adaraa itti afarsaa akka hin dhaamne itti afarsaa qabatu jechaan hin ture akkasuma godhamee akkasuma ta'ee garas dhaqee waaqeffachuudhaaf dhaquun koo tokko hafaa kan na harkise. Jaalalaaf kadhanni isaan qaban jaalalli isaan qaban baay'ee na harkise. Itti dabalee immoo barattoonni akkuma jiranitti yaarooti gaafa kutaa 8 fixanii ol ba'an magaalaa kana dhufu. Achitti dabalamu. Innaa isaanis immoo ijoollee koo maatiin achitti guddisee baadiyyaa keessatti guddisee asitti arguu koottis baay'een gammadee gammachuu ta'es immoo hin hafne ergan soorama ba'ee booddee akkuma jirutti waggaa 10 darbeera waggaa 12 akkas ta'eera dhaqeeni maali ijoollee maaliif dhufe namni kun waldaa achitti dhiisee biratti dhiisee maal laataa taayitaa barbaadinnaa wayiif bu'aa wayiitiif laata jedhanii akka garaan isaanii shakkine luboota teechiseen tokkotu luba ta'eera natti fakkaata waggaa sanni lammaffaan luban taane yookiin lamaan isaaniitu hin beeku. Akkasii garuu fuudhee tan taasisee ilaa ani asan dhufaa. Tiraanspoortii baaseen gatii baaseen qarshii 60 baasna mana kana torbeedhaan achi keenya deebuudha. Innaa kanaaf adaraa ijoollee too waan biraatti shakkii fudhatinaa garaan kiyya tokkoffaa ijoollee kooti asitti argaati jira. Isaanii wajjin waaqessuun natti tola. Lammaffaa immoo iyyuu hojiin isin hojjechaa jirtan baay'ee namatti tola. Hin kadhattu ganama amma dheengaddaa torbee darbe. Ganama dhaqee tananii deebuuf deemaa immoo hin jedhe. Ganama hin kadhatame. Yaadattu laata? Hin kadhatame sanbata darbe. Ganama namoonni baay'ee kufanii kadhatanii isa laalee tanan baay'ee natti tolee. Inni kuni kadhanni kadhatamu kuni anatti toleera na harkiseera. Ani immoo waan tajaajila koo keessaa kadhatan jaaladha. Nan jaaladha. Hojii isaas argeera. Ija isaas argeera. Nan jaaladha. Baranitti hojii waaqayyoo gatee deemee kadhatatu na deebise. Gatee deemeen ture dannitti baay'atee qees bal'inaan faana doon dhufeen dura kophaa koo ta'ee rakkadhee bakka dhiiseen deeme dheetan deeme.
hojii dhaqee calqabe obboleessi kiyya konkolaachisaadha. Bakka raddaatii ta'ee tanan si wajjiniin ani konkolaachisaa ta'a malee natti ulfaatee siddanniin jedhe. Waaqayyo nama gadhiisaa ree achitti natti dhufe. Muuseen naan jedhe Muuseen ilma intala Fari'oon jedhamu irra saba waaqayyo wajjiniin gatamuu dhiibbamuu filatee haala isa fuuldura jiru bidiraata isaa ija isaatiin sirriitti waan ilaaleef. Naan jedhee sagalee waaqayyo natti dhufe. Gooftaa koo na barbaaddaare. Kana inni man danda'ee baadhaare gateettiin kee hin cimaare naa camsitaare. Deemee gade rakkoo sun hundumtuu ergisiin irratti dhume. Innaa kanaaf ijoollee koo asitti arguu kootti natti tolaati. Asitti waaqessaa adaraa waan biraatti. Ani hojii biraa keessa, hojii bulchiinsaa keessa, waa keessa nagayeera kanaan booda baran humna qabutti, baran afaan qabutti, baran dubbachuu danda'utti hojjedheera. Adaraa waan tokkotti afaan keessan akkan hin kaane ani haasumattan sinii wajjin waaqessaa nu argannee moo nan jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u amma yoonaatiitti isaanii wajjin waaqessaa jira natti tole. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa naasaa keenya gara xumuraatti finnaa. Tarii gara dhumaatti gaaffii tokko isiniin dhiyeessaa. Kiristaanummaa bara reefuu salaalee keessatti sosochiin hafuuraa jalqabu. Akka salaaleettuu miti akkuma guutummaa Oromiyaattu dhiyeenya kiristinnaan kan lafa qabatee sosochii jalqabee bara 19 keessa gara jalqabaa 1950 60 keessa gara 70 80 90 keessa rivaayivalii guddaan ta'e haala kanaan dhufee mee kiristinnaa gara jalqabaa bara keessa bara durii fi kiristaanummaa har'aa kana wal bukkee qabdanii gaafa ilaaltan maaltu isinitti dhaga'ama? Kanarra dhaabbattanii immoo dhaloota bara kanaaf ergaa akkamii dhaamtu isin? Galanni waaqayyoof haa ta'u. Garaagarummaa hin qaba. Inni garaagarummaa hin qabaanne wangeelli sochii hafuuraatiin rivaayivalii isa jennu. Sochii hafuuraatiin calqabe eessumattuu iyyuu. Akka namni humna godhatu, akka namni jaalala godhatu, akka namni wal gargaaruuf ta'ee humna qaba rivaayivaliidha waan ta'eef. Isatu hojjete maaliif haalli itti seexanni ba'ullee inni hoggasiitiif inni amma adda garaagarummaa qaba. Barananii tajaajila keessatti galee rivaayivaliin achitti calqabee seexana baasuu calqabu seexanni karra koon seenu. Karra qabateetiin seenu ani mana kana hin seenu. Alatti gadi bahee maal inni hin seenu jedheen duraa sabbaasaatti seenayyuu mana koo silaa. Maal godhaa seenachumaa naa cala'u. Baay'ee mana maqaa Yesuus Kiristoosiin keessaa bahee namtichi fayyaasaa haalleluuyaa jechaa manatti ol gala. Erga fayyee. Erga fayyee. Innaa humna gooftatu adda. Tokkoffaa namni hin kadhata. Yeroos. Amanamummaa qaba. Jaalala qaba. Ibidda keessatti abbaan darajjee abbaan kana ibidda keessatti waldaa keessatti nu hidhan yaayyaaroo waldaa madaalamii jedhamu keessatti mana itti farsoo dhugan keessatti nu hidhan amantoota walitti qabanii abbaan isaa immoo ganama galaa baatee nuuf fidee dhufe. Kaadireetu maal abbaa keetii eenyutu fuudhii kootu siin galee qaballaadhaan. Amma sirraa miidhagaaree nama mootummaa taate nama sirraa miidhagaa nama qabaluun sirraa miidhagaa. Na aariidhaan seexanni abbaa darajjee kanaa wajjin hidhanii lafa isaanii mogorceenetti itti dabalata asii achi ceenee. Maatii isaanii bira dhugaa ba'umsaaf dhaqne ijoollee qabanii isaanii achitti warra heeruman. Na gaafa dhaqnu abbaa darajjee kanatu na geggeessaa jiran fuuldura kiyya deematii jira. Haan beekullee ittiin dabalu garuu seexanni jala hin dhaabbattu. Amma duukaraa deemnu dubartiin takka fuuldura deemtii namoota baay'ee wajjin warra du'aatti dhaqan ta'e waan isaan beekanii eessaanatti dhufte an jettuun
Tumanni deemu. Odoonni deemu fuuldura isaatti sanatti dhuftee hin jettu wayaashii hallan qabeessa hin jedhu qoreetu jira. Qoree san gubbaarratti gattee maal sii goonaree dhaqe malee kaayanneen ishiin baddee lafni kan jiru baraa keessa. Afurri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo hammana dirasii hojjeta. Manuma san keessatti gaafa achi geenyu immoo daa'imni xinnuun ishii daa'imni xinnoo wayii faarfannaa mee faarfadhaa jette. Maal jennee faarfannu intala ta'u jedhanii xinnoodhama. Gaa 12 wayiitti akkasoo taate. Irree waaqayyoo ka'ii jedhaa seetanii mana seenee nuun jette. Daa'imatu. Daa'imatu irree waaqayyoo ka'ii jedhaa faarfanna. Irree waaqaa ka'ii. Irree waaqaa ka'ii jennee yoo faarfannu seetan achi finqillaachuu. Raajii miti. Daa'imaan illee raajii dubbateetu waaqayyoon amantoota jajjabeessaa ture. Amma garuu maaltu jiraa? Namni akkuma dheengaddaa lallaba dheengaddaa keessatti lallabame waldaa keessatti naa kadhadhuu malee nan kadhadhaa. Nan beeku. Nama kadhachiifachuu. Nama kadhachiifachuudha. Namni hin kadhata. Halkan ka'ee kadhata. Huursee yaayyaa waldaa yaayyaa haroo laalte halkan sa'aatii 9tti bayya sim huursee kadhata. Amma maaltu dhabame? Jaalallis dhabameera. Kadhannaan dhabameera. Waaqeffannaan iyyuu dhabameera. Waaqeffannaa dhugaa ta'uu dadhabeera. Garaa cabaadhaan garaa naatoo qabuun kadhachuutu dhabame waan ta'eef waldaan kun garuu an akkuma sitti hime kadhataanis amma xinnoo ishee uumama shaqab jedhaniyyuu kadhataanis jaalalaanis xuruu deemaa jiranii. Deebii immoo hojiin duriin hojjetamnes hojjetameera. Bara keenya kan hin hojjetamne maalinni keessumattuu iyyuu bal'ina wangeelaa kanaan iddoo lallabaa banuudhaan namoota wajjin wal quunnamanii hojii waaqayyoo hojjechiisuudhaan hojii dinqiitu hojjetamaatee jira. Kanaaf garaagarummaan isaa hammanaadhaa jedheen sitti himuu fedha. Mee dhumarratti waan jetta yoo qabaattan waldaa kiristaanaa waldaa nu amma keessa jirruuf illee haa ta'u dhalootuma kiristoositti amananii biyya lafaarra jiraataniifis haa ta'u ergaan kun namoota otuu darbee kan jettan maal dhaamtu dhaloota bara ammaaf warra gooftaatti amanataniifis haa ta'u warra ittiin amaniin jiraniif illee haa ta'u waan dhaammatta yoo qabaattan. Beeni dhaamsi koo maa'inni akkuma nama dubbii keessaa dubbachuudhaaf yaalee inni guddaan hojii gooftati. Kan hojjetamus immoo gooftaa wajjiniini. Maal jedhee numtu mataa isaatiin gooftaa wajjiniin hojjennaa. Hojiin kun gooftaa wajjin hojjetama waan ta'eef isaan wajjiniin hojjechuun keenya nuu mirkanaa'ee akka caalatti adeemu. Maaliif isaan wajjin hojjechuun keenya ammuma iyyuu akkuma duratti siif caqasuu yaade hin mul'ata. Maa'inni babal'achaa dhufe. Amma iddoo lallabaa gara 15tti deemaa jira natti fakkaate. Kuni salphaa miti. Hojii guddaadha. Waaqayyotti tola. Waaqayyotti gammada. Sabnis immoo itti fayyaa. Waldaan itti bal'achaa itti guddachaati deema. Isa kana jaalalaan tokkummaadhaan harkaa wal qabachuudhaan diinni miidhaa baay'ee uumuu danda'a. Rakkuna baay'ee uumuu danda'a. Bakka akkanaa kanatti jaalala akka hin argamne, tokkummaan akka hin argamne, harkaan wal qabatanii deemuun akka hin argamne, garaa addaan gochuu addaan fageessuu, inaafadhaan seenuu, abalukkoon irratti akkana ta'aa jira, abalukkoo akkana nu gochaatii jira jechuudhaani waan hin taane kana keessatti uumuudhaaf yaaluun dhiisu. Kanaafuyyuu jabaatanii isa kana ofirraa falmuudhaan, tokkummaa ofii cimsachuudhaan, jaalala ofii baay'ifachuudhaan gooftaa fuulduratti immoo kadhataan kufuudhanii yoo adeemani hojichi akkuma amma calqabee caaleetti fufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan biraa namoota firummaa ittiin baay'isan, tokkummaa ittiin baay'isan kanaa wajjiniin keessumattuu yoo amma waldaan ani keessatti amanee gara kanaa dhufe jedhu kun waldaan Beetel Makaana Yesuus Ilubaaboor mattuu hojii guddaadha hojjechaatii kan jiran. Abdii guddaadha kennaatii kan jiran. Ani keessumattuu yoo amma waan tokko ilaaleen baay'ee gammade. Maa'inni nama achii dhufetu wangeela naannoo yaayyaa harootti fi akkuma waldaa Makaana Yesuusittis immoo hojii gubbaarratti
dhiibbaa gaarii, dhiibbaa amantii, dhiibbaa jaalalaa uumaa jira jechuudhaani nu wajjin ta'uudhaan keessumattuu iyyuu mishineerii tokko digriidhaan leenjisuudhaaf fudhataniiru. Kuni maan seenaa wal qabsiisee waaqayyoon hojjetudha. Seenaa wal qabsiiseera waaqayyoon. Kanaaf inni kuni hojii waaqayyoo ta'uusaa, geggeessaa waaqayyoo ta'uusaa hubachuudhaanii hojii kana itti fufuun jaalalaan tokkummaan harka wal qabatanii adeemuun baay'ee barbaachisa waan ta'eef ani kadhannaa kootiin isaan cinaan jira. Waaqayyo isaan gargaaraa, baay'een itti gammadaa, baay'een eebbisaa jira waan ta'eef gooftaan isin haa eebbisu isiniinis. Eebbifamaa fayyaanaa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota saba Waaqayyoo turtii guyyaa har'aa abbaa keenya luba Girmaa Daadhii wajjiniin taasisne otuma nutti mi'aawu haasaa afaan isaaniirraa fi dhaggeeffannee bifa kanaan goolabnee jirra. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e yoo jiraanne yeroo biraatti keessummaa biraa akkasuma nama jireenya isaarraatii barattan ittiin jajjabaattan nama biraa qabannee isinii dhiyaanna. Amma guyyaa sanaatti Waaqayyoo lafa jirtanitti isin waliin haa ta'u. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan yuutuubii waldaa keenyaa sabskiraayib gochuudhaan hojii wangeelaa nuyi hojjennu bira akka dhaabbattan viidiyoowwan yeroo adda addaatti nuyi gadhiifnu immoo ariitiidhaan akka isin qaqqabu sabskiraayib akka gootan jaalala Waaqayyoon isin affeerraa. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Eebbifamaa.